والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. الحمد لله قرني خرب بيتي حال مهند خيستو الرا سجنتان تينيا سجنتا قافي وان تكتكاتن كما خيساتين وان ميديا رتي دي ماجر وجينيس والقبته وان تكتك خان الرادو بنوتو جر قافي وان مجج يوخان قتنترو واللسا آدم هاروني في وان تكتك وان ميديا رت سني وجي والقبته فارو في الربا يدتي دي مجرو واني خني مالي في حروفا رتي akka nama bishaan naquu waan deemu jiruu fi kana wajji wal qabatee tan duraati gaafiin duraa irratti jirtu namni gariin waa'ee oromummaa fi islaamummaan maal waliif ta'an waan jedhu irratti oromummaa fi islaamummaa gizeenii fi jennu maali? Islaamummaa jechuun amantiidha. Oromummaan gosaa fi amantii wanni walitti fiduu hin jiru. Amantiin gosa hin qabdu. Amantiin islaamummaa keessatti jechuudha. Amantii biraallee beeku baannu. Amantiin akka islaamaatti islaamummaan gosa hin qabdu. Gosa tanaatu islaamonni jaan hin jirtu islaamummaa keessatti. Afaaniis hin qabdu. Islaamummaan gosa hin qabdu. Afaaniis hin qabdu. Halluus hin qabdu. Diimaa, adii, gurraacha hin qabdu islaamummaan. Saniif islaamummaa jechuun dura dursoo namni bikka kanatti waa hedduu waliin naqa. Akka nama gaazaa fi zeeta waliin naqatuuti. Kun waa walitti deemuu miti. Islaamummaa fi gosti wanni walitti deemu jiru. Islaamummaan kan dhuftu gosarra dhufti. Gosti san feetu adii taati, feetu Oromoo taati, hafeedha yoo taate islaaminaan gosa sanirra dhufti malee islaaminaan gosaa miti. Saniifi gosaas hin marattu hin filtu islaamummaa keessatti. Tanaaf bikka kun akkanatti addaan hubatamuu qaba. Wanni maas islaamummaan dhufteef maali? Maqaasidu shari'aa jaaniin. Wanni islaamummaan dhufteef gurguddoon kan duraa tokko hifdhu diin jaaniin. Diin tiisuu waggaa jettu ilmi namaa kun jiruu beeyladummaarraa jiruu namummaatti akka jiraatu jechuudha. Ilma namaa kana beeyladummaarraa gara namummaatti ol fuudhuudhaaf. Yoo ni fudhattee Arabni nis yoo fudhatte warri islaaminaan duraas haalli nama islaama fudhatee osoo islaamaan duraatii fi islaama boodaan jiruu isaan jiraachaa ture yoo ilaalte sanirraa waan hedduu ifa namaaf ta'utu jira. Fakkeenyaaf Arabni dura islaaminaan Araba keeysaan dhugaa ergamaan Rabbii haa bahu malee Arabni duraan haalli isaan keessa turan ummata duraan namaa gadi galoo ummata hamaa turan. Garuu islaamummaan sanirraa gara namummaa fuute jechuudha. Ummata jaartii isaanii qumaaraa wal jijjiirratu turan. Bineensa hunda nyaatu turan jechuudha. Nama akkana jaamee hin dubbatamne turan. Garuu waan san hunda ilmaan isaanii jirtu awwaalan turan. San keessaa isaan baaste islaamummaan gara namummaatti jechuudha. Gara mirga dubartootaa eeguutti baaste jechuudha. Ijoollee dubartii duraan awwaaluu turan. Kanaafi kun islaaminaadha wajjin wal qabatee islaaminaan arabumaahu dukkana san keessaa baaste. Ammas Arabni hundi islaamaa mibar. Arabninis kan amantii adda addaa kan yahudummaa hordofuu jira, kan kiristaanummaa hordofuu jira, waan adda addaa hordofan. Arabni hundinuu islaamaa mitsanii fi islaamunaan Arabaan maal hin taatu? Arabni islaama bikka bu'u Arabni hundinuu. Warri Arabarraa warri islaama bikka bu'u ja'amee yaadamu. Dhagaa bu'uuraa warra islaamummaaf ta'e isaan saniitu dhagaa bu'uuraa dildila islaamummaadhaaf warra ta'e isaan sanii malee Arabni hundinuu islaamummaa bikka bu'u. Sababaa saniif fakkeenyaaf yoonii fi biyya Sucuudii fudhanne. Sucuudiin maqaa gosaati. Islaama hunda bikka buutu. Isiin ifiifuu islaamnis ni jira isii keessa warri islaaman tahinis ni jira. Saniifi isiin islaama fakkeenya islaamaatii miti jechuudha. Kan islaama bikka buutu miti. Maqaa gosaati. Aali Sucuud jaaniin. آل سعود، آل فلان، آل باجريد، آل باكثير وري عرباني بها تون قوسة يجودا سعودي نيس قوسة إسلام بكمبوتو قرو لقادا إسينيس بكي إسين جرتو بكا قدو إجا إسلاماتي فكينيا في مكة في مدينة حرمين الشريفين جانا أسو سعودين ندفين درتي إجي إسلاما مالين بيكمتي حرمين الشريفين جانا حرم لمن خبجما مكة في مدينة تهي آل سعود أنغو وجي والقبتي إسان وني سعودي قزين ما إنه
waan aangoo wajjii wal qabate waan gosaa wajjii wal qabate sun gosa takka tan humna argattee tan Ingiliiz tolchite jechuudha. Ingiliiz gargaartee ergaa Ingiliizii wajjiin walii galtee saniin Makkaa fi Madiinaadhaas bulchite jechuudha. Tan eegas Ameerikaan irraa dhaalte. Waan gaariis dalaganii jiranii waan hamtuus dalaganii jiran. Kanaaf guutumaa guututti islaama isaan bikka hin bu'an jechuudha. Waan gaarii gizee dalagan waan islaamaafis waan dalagan ni qabani waan dogoggoraatis ni qaban. Kanaaf Sucuudiidhaanii miti islaamummaa kan madaallu Sucuudiin madaaluun qabnu Arabaanillee hin madaalamtu islaamummaan. Islaamummaa jechuun wannummaan isiin dhufteefu takka xifdu diin jechuudha. Amantii tiisuu ilmi namaa kun jiruu beeyladummaa keessaa jiruu namummaatti akka jiraatu nama gootee ilma namaa kana jiraachisuudhaafi tan lammadaa lubbuu namaa tiisuudhaafi xifdu nafsi jetteen jechuudha. Lubbuu namaa ajjeesuun dhoorkaadha. Namni nama ajjeese ni jeemafama wanne jetteef namni nama ajjeese anis niin du'aa yoo yaade maal hin ta'u lubbuu namaa ajjeesuu dura tasaatiif yaada jechuudha. Saniifi islaamummaa keessatti namni nama ajjeese ni ajjeefama wanni lubbuu namaa tiisuudhaafi. Lubbuu namaa tiisuudhaaf jecha ajjechaadhaas haraam goote jechuudha. Takka kan deebii ammaasiisi xifdu nafsi وكذلك حفظ المال قبينيا نما أي حفظ العقل عقلي نما تيسوف قبينيا نما تيسوف عقلي تيسوف أما سوى الإسلام ما نفتف مقاصد الشريعة جانين كايوم قدون الإسلام ما نفتف ما تيسوف ماس عقلي نما تيسوف وني وان عقلي نما نمر رأوفو فرشوفا حرام قوتف أك عقلي نما مال تيفمتو في جود خنافي akkasuma ammas qabeenya namaa tiisuuf wanni hanna dhoorkiteef qabeenya namaa tiisuuf kan shanaffaadha xifdun nasab gosa namaa tiisuudhaaf akka ilmi namaa akka beeladaan taane jechuudha. Ilmi abbaa kanaa fi haadha kanaan wal beekee fira maxxanfatu jechuudha. Namni kun fira fiitis beekee adeerranii fi heessummanii fi kana hundaanuu beekee fira fi akka maxxanfatuuf gosa tiisuun wanni dhufteef kanaaf shari'aan islaamaa saniif akka waan islaamummaa fi gosa wanni islaamina wannummaan dhufteef gosaas tiisuudhaaf dhufte malee gosa dhabamsiisuudhaaf miti jechuudha. Waan kanarraa kan ka'e waan takka takka namni gariin gizeenii fi waan takka namni tokko waa dubbate fakkeenyaaf namni tokko gizeenii fi islaama irratti dubbate gosa takka irraa yoo ta'e yoo namni sanis gosa takka irraa ta'e ani islaamummaa badhaa gosa sanii miti jettee kun waan dogoggoraati jechuudha. Dura dursoo jarri lachuutu hubannoo hin qaban. Amantii jechuun kana gosumaa tiisuudhaaf dhufte. Nama beeku biratti nama shari'aa beeku biratti amantii wannummaan dhufteef gosa namaa ni tiisiti malee gosa namaa diiguudhaaf fi miidhuudhaaf miti jechuudha. Tahee immoo wanni deemu wanni takka takka dogoggora. Wanni ja'amee dhugaadha ilmi namaa tahee kan dogoggorre jiru ni dogoggoramu. Wanni sun jechisan amma ja'amus duraan ja'amus wanni ja'amee dhugaadha eenyu goota seenaa Abaabakrii fi kanaa wajjin wal qabatee seenaa Abaabakrii fi Umar faa fi seenaa fakkeenya namni gosa takka seenaa gosa isaa. Kun seenaan Abaabakrii seenaa gosaatii miti. Kun seenaa amantiiti. Kun seenaa gosaati. Kan tahee immoo seenaa Abaabakriitii fi Umar beekuun maali nama geessiti? Seenuma gosaa sanuufu goota gootee nama baati. Fakkeenyaaf kun Abaabakrii hoggaaniif sahabaadhaa wajjin wal qabatee hoggaaniif ilaallu wanni kun waa walitti deemuu miti jechuudha. Waa walitti deemuu miti. Fakkeenyaaf Abaabakriis goota akka islaamaatti gideeniif ilaallu isaan nutiif akkamitti ilaalla? Madarasaa goototaati yookaan yuunivarsiitii goototaati. Seenaan Abaabakrii yuunivarsiitii goototaati. Akkamitti yooniif jennee seenaan Abaabakrii yuunivarsiitii eenyu baafte? Ahmad Ibrahim baaste. Ahmad Ibrahim gaara mul'ataarraa ka'ee kan dakkarirraa harar dhaabee eegasii ka'ee Itoophiyaa yookaan Habashaa guutuu banee Gondariif Gojjaamiin Tigiraayiin Dabuubiin bikki takka osoo irraa nafin kana hundaa'u kan bane madarasaa kamirraa eebbifamee bee yuunivarsiitii Abaabakriitii fi Umar ibn Khattaab irraa eebbee jechuudha. Yuunivarsiitii isaaniiti. Isaan dhagaan bu'uuraa warri ta'ee baase isaan. Akkasuma ammaasis Sheekh Bakrii Sabaloo yuunivarsiitiin inni irraa eebbifamee bee seenaa Abuubakriitii fi Umar ibn Khattaab san jalaa bee hundinuu elemoo qilxuu yoo fudhatte jaarraa abbaa gadaa kun hundinuu yuunivarsiitiin isaan irraa eebbifaman irraa bahan yuunivarsiitii Abuubakriitii fi kana saniif Abuubakrii fi Umarii wajjin wal qabatee isaan kun yuunivarsiitiidha jechuudha. Yuunivarsiitii goototaati. Goototaati. Namni gootan argin goota hin ta'u.
namni nama milkaa'een argin nama milkaa'ee ta'uu hin danda'u. Seenaa isaanii dhaggeeffachuun seenaan gootota osoonii fi islaama keessatti ta'uu baatteehu goonni hundi jabeeffamuu qaba jechuudha. Haa ta'u bika kanatti wanni jedhamuu qabu maali? Seenaa Abuubakriitis ni beeyna, seenaa nama biraa goota keenyaa fi kan biraatis ni barra jechuudha. Beekumsa jechuun balla waan hin beeyne takka baruu jechuudha. Takka qofaa miti jechuudha. Ta Abuubakrii qofa beekuu miti. Ta Umar qofa beekuu miti. Hundaahu ni barra jechuudha. Hundaahu ni barra. Garuu immoo isaan akkasi beekamuu qaban. Isaan kuni gootota. Sahabaadhaa wajjin gizeenii fi wal qabannee sahabaa walumaa galattu akkamitti ilaalaman? Sahabaan yoonii fi islaamummaan mana ta'an isaan hulaadha. Sahabaa jechuun sareen maal jaan barra hoggaa makmaasanuu eenyu fakkaatti? Abbaa wajji deemtu kan jala deemtu fakkaatti. Saniif sahabaa tuquun ammaas maal garsiisa? Bar sahabaan eenyu? Sahabaa jechuun bar saahiboota jechuun bar karaa gabaabatti saahiboota nama eenyuuf saahiba tahan nama eenyuuf saahiba tahan jechuudha. Shariika tahan Rasuulallah sallallahu alaihi wasallam. Isaan isaaf eenyu tahan saahiba tahan isaaf saahiba tahan jechuudha. Akkas jechuun ergamaan Rabbii sahabaa saasan tuquun isa tuquudha agarsiisti. Maaliifi namni takka harree dadhaban gurboota tuman jaan ergamaa maalitti ilaalamaa ture namni sahabaa tuttuqu akka nama ergamaa Rabbii tuquuti. Garuu tahee jechi dubbatame itti yaadameeti moo wanni abbaa keenya Aadam Haaruun afaanii bahe wanni suni maali akkamitti ilaalama? Takka ta duraati jechi san dhugaa jecha dogoggoraati. Garuu dogoggora kana namni ka itti yaadee jedhuutu jira. Ha ammoo siyaa miira keessa galee jedhuutu jira. Ha ergamaan jedhuutu jira. Bikki dubbatame saniis beeka namni hedduun jirutti nama hedduurra dubbate. Xabiyaa ilma namaarraa wanni qabu gizeenii fi tifoozoon hedduun namni yeroo dheertuu biyya namaa faa keessa turee gizeenii fi dhufe namni hedduun biyya duraanis dheebuu qabdu sii walitti qabame waan dubbatu hin beeku jechuudha. Hoggaa gammadee waan dubbatu hin beeku. Gammachuudhaan jechi dogoggoraa nama afaanii ni baha. Garuu dhugaadhaa hanqa san keessaa muranii darbuulleen dogoggora. Dogoggora wanni dubbatame dogoggora guutumaa guututtu dogoggora. Garuu dogoggora san dogoggoraan hin deebisu. Ud'u ilaa rabbika بالحكمة بالحكمة والموعظة الحسنة dogoggoraan deebisuun ifiifuu dogoggora akkanama horofaan goggoysa je'ee bishaan irra naquuti dogoggoraan sun ta'in wanni dubbatame dogoggora garuu wanni haqaa kan jiru sahabaa wajjinis wal qabate isaan hulaadha hulaa islaamummaati jechuudha hulaadha tuqamuu hin qabanii tahee ammaasiisi bakka san keessatti illee seenaa isaanii barachuunis seenaa kaanillee hin dhorkitu seenaa isaanii barachuun seenaa eenyuumus jechuudha Yuunivarsiitii Sheekh Mahammad Rashaad jechuudha. Isaan kun hundinuu yuunivarsiitii eenyurraa bahan Abuubakrii fi Umar irraa bahan. Bikki isaan irraa bahan waan ta'aniif jecha namni tokko wanni waa madaaluun maali? Namoo beeku. Namni tokko fakkeenyaaf yoonii fi Sheekh Mahammad Rashaad irraa waa hodhan beeke inni kun nama gaarii ta'u kaan waa diidan beeke khadiidan beeku sanii Sheekh Mahammad Rashaad irra jaalata. Abuubakri irraayis namni tokko yoonii fi waa hodhan beeke Sheekh Mahammad Rashaad irraa yoonii fi waa diidan beeke inni Sheekh Mahammad Rashaad Abuubakri irra jaalchisuudha mala. Maaliif wanni Abuubakri irraa beeku waa xiqqisho waan ta'eef jecha Sheekh Mahammad Rashaad wanni inni beeku isarraa waa diidam jechuudha. Kun xabiima ilma namaati. Garuu tahee bika kana keessatti miirri keessa seenuu hin qabu jechuudha. Miira dhuunfaadhaaf inni amantii keessa naqu akka waan amantii walloltee hin jirtu amantii walloltee. Hubannoodha malee wanni wallolu hubannoo namaatu wallole malee amantii wallolte hin jirtu. Islaamunaa wal dhoytuus hin jirtu. Kun miira dhuunfaadhaa miira nama dhuunfaa namni dhuunfaadhaa miira saasan hoggaanii fi fidee amantii wajji wal qabsiisuu hin qabu. Yoo aares nama kana akkana jettee kanaafin sitti aare jechuu qabda malee amantiidhaa wajji wal lolsiistee dogoggora san amantii keessa naquu hin qabdu jechuudha. Hoggaanii fi Yahudaatu hoggaanii fi waahii eenyutu ergamaa Rabbii fidennaan Jibriil jedha. Jibriilummaan kun aduwwii ta'e jedha. Jibriil eessatti agartee aduwwii godhatte. Sanii fi waan ati fakkeenyaaf Aadam Haaruun jaalachuun dogoggora san akka waan gaarii dubbatameetti si goosuu hin qabu. Ammas wanni dubbatame san si aarsuun dogoggora san dogoggoraan deebisuun keessa nama galchuu hin qabdu. Dogoggoraan osoo hin ta'in wanni dubbatame kana dhugaa dogoggora. Wanni walitti dhalamu. Seenaa isaaniitis barachuun seenaa gootota ofiitis barachuu nama hin dhoorkitu. Waan wal dhoorkuu miti. Garuu ta'ee seenaa isaanii san beekuun maal oomishti? Goota oomishti. Akkamitti fakkeenyaaf yoo ni fudhatte bar
namni islaamummaa boodaan garaagarummaa guddaa jira. Fakkeenya yoo fudhanne Musannaa bin Haarith Shaybaanii namni jedhamu sahabaan kun maal jee gaafa ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam islaama jeen yaa ergamaa maal jeen wallahi wanni ati itti yaamtu tunillee waama gaariidha garuu wanni sodaadhu jeen nuti jeen Ruumii fi Faarisii jira gaafa san impaayara guddaan addunyaa kana bulchu Faarisi nuti bar isaan lamaan iddoo dhabnee akka waan takka rakkoo takkan uumne akka ammaas nama rakkoo qabullee fitti hin dhiyeessine jechuudha. Akka ammaa maal jedhamu fuula haariyaallee akka fitti hin dhiyeessine addiidhaanii bakka kana jirraa yoonii fi wanni ati deemtuun kun jechuudha. Amriin tun waan haariyaa takka amrii isaan hin feene ta'uun argaa ni sodaanna nun dhiisanii jeen garuu akkasuma wajjin gara boodaatti gizee islaamahu wallaahi jee waan takka jeedha jecha ajaa'ibaa jee ani jee qaataltu al-ajama wal-araba jee qabla al-islaami wa ba'da al-islaam jee arabaa fi ajamaanis loleetiin jira jee islaaminaa fi islaaminaan durattiis garuu jee immoo islaamaan duratti jee lamiyatun min al-ajab ashaddu alayya min alfi arab jee osoon islaamaan duratti jee araba ajama jee nama araban tahin dhibba takkaan loluutu natti ulfaata jee araba kum takkaan loluurra maaliif arabni hoshanshara jee gaafa san duratti garuu jee ammoo jee amma islaamummaan booda jee lamiyatun min al-arab jee arabarraa nama dhibba takkaatutu ashaddu alayya min alfi ajam jee nama ajama kum takkarra isaanii natti ulfaata jee loluuniin jechuudha. Laalamma miizaanni kun maali? Miizaana gootummaa ajaa'ibaa jechuutan islaamummaan araba keessatti illee fidde jechuudha. Islaaminaa wanni isin oomishtu goota madarasaa yookaan mambaa madda gootaati jechuudha. Madda goota oomishti jechuudha. Goota oomishti. Saniifi namni tokko Abaabakrii fi Umar beekuun gootaatu oomishamaa jechuudha. Gootum warrummaan taariika jechuudha. Taariika gosaatii fi kan hundaa'u barreessanii kaayanii warra taariika madarasaa Abubakriitii fi Umariin guutamee baheetutu bikka hundattuu teesse. Maaliif islaaminaa wanni dhufteef gosa takka tiisuudhaaf malee dhabamsiisuudhaaf miti. Kunis jarjaree maali wanni dubbatame akka waan sumbaruun gosa duraa dhabamsiisuu deemtu akkasitti fudhatamuu mala. Garuu tahee jecha kun jecha miira keessa galee namni dubbatame malee waa jecha ergamaaf dubbatamuu miti. Ergamaaf dubbatamuu tahee dogoggora wanni sun sirreeffamuu qaba. Takka abbaanis sirreeffachuu qaba. Dogoggoraas dogoggora innee walitti himuun rakkoo hin qabdu. Bikka kun dogoggoraa sirreeffa garuu gara gaariidhaan arraata bareedaa walitti himuun rakkoo hin qabdu. Ammoo arrabaan dogoggoraan deebisuun ifiifuu dogoggora jechuudha. Maal jedhe idfac billatii hiya ahsan jedhe waan gaariidhaan deebisi ergamaan rabbii. Waan osoo fa'ida alladhii baynaka wa baynahu cadaawatun ka'annahu waliyyun hamiim rabbiitu jee quraana keessatti. Idfac billatii hiya ahsan dogoggora jiru san gaariidhaan deebisi hogguusanii namni sii fi isaa idduullee aduwwummaan jirtu sanillee rabbiin ni tolcha. Namni hundinuu rakkoo wanni tahe kaanis dogoggorumarra dogoggora dabaluu jechuudha. Dogoggorarra dogoggora dabaluu osoo hin tahin maal ta'u waan gaariidhaan deebisu. Dogoggorri dubbatame dogoggora jennee fudhannee ammoo waan gaariidhaan deebisuutu nurraa eegama. Kan biraatiisi kan dogoggoraan deebisisan laalee dogoggora biraa gubbaadhaan dabaluun hin barbaachisu. Horofa irratti bishaan naquun maaliif barbaachise? Hamma dandeenyutti kan dogoggora. Kan dubbatames dogoggora. Garuu kan dogoggoraan deebises dogoggora. Tahee nutis dogoggora biraa gubbatti ida'uun hin barbaachisu. Ammoo hudduu duuba deebinee maali akkamitti furmaata argachuu qaba waan jiru irraa deemu. Kanaafi wanni garaagarummaan gootota sahabaatii fi kan dubbatame warra akka Sheekh Muhammad Rashaad fa'aa jiru isaan madarasaa isaanii sanirraa eebbifamu achirraa hibaan jechuudha. Isaan saniitu achirraa yuunivarsiitii sanirraa eebbifamuu isaanii jechuudha. Kaayyoon shari'aatis gosa tiisuudha malee dhabamsiisuu akka hin ta'in asumaanuu hubatamuudha. Sahaboonninis maal akka ta'an jechuudha. Sahaboota ergamaa rabbiitii kabajaan isaaniitis kabajaa ergamaa rabbiitiin jechuudha. Jaalala ergamaa rabbiitiin isaan jaalanna jechuudha. Akkuma ergamaan rabbii aalii isaatiif jee وأحب آل بيتي بحبي جي صحابانيس سنيفي إسانيس إيغا أنبياتي الرجالو متاوانتان كروته أبا بكر وجه والقبته قصة وجه والقبته أبا بكر ونمان إني بيكمو في تريخيسا تكا إرجما ربي صلى الله عليه وسلم قال أرحم أمتي أبا بكر جي إرجر لافان أمتك يا أبا بكر جي إرجما ربي صلى الله عليه وسلم سنقفا متماس أنصب العرب نمني قصة كأجيل لو بيخو عرب خيسا أبا بكر
namni gosa qaceelloo beeku namni akka gartee maal jaaniin alqawwaal jaan afaan arabaattis namni gosaan beekame gosa hundaa'u takka takkaa isiitti galchu Abaabakri jechuudha. Sanirraa kan ka'e manguddoon jirtu hundinuu jechuudha madarasaa Abaabakri sanirraa khaaniiti jechuudha. Maquma gosaatu barreessanii barreeffamaan ajamiin jaanii barreessanii khaayan jechuudha. Yoo laalte arra maquma gosaatu warri sanadaan tiise isaan malee jiru. Sanada jechuun khakunis eessarraa akka dhufe jechuudha. Heerumaa warra fakkeenyaaf yoo ni fudhatte heera gadaadhaa eenyu akka fide sanadaan qaban jechuudha. Abaluus abalurraa hanqa bikka abbaa isa tumeetti. Mee as kanni arraan tana namni maqaa sanii mumtaatu kana hundaa warri tiisan warra madarasaa Abaabakrii fi Umarirraa eebbifame jechuudha. Ni du'an ni jiran jechuudha. Hararguma tana keessaa'u hedduu ka ijaan agarrees ni jiran ka du'ees ni jira ka amma lubbuun jirullee ni jira. Warra sanadaan tiisee taa'uun maaliin barreessanii ajam jaaniiti afaan arabiitiin barreessanii seenaa san ta'anii jechuudha. Sheekh Muhammad Rashaad yoo seenaa isaa fudhatte seenaa gaafa Afrikaadhaa jee gaafa Afrikaa keessatti hariiroo jechuudha Somaalee fi Oromoo hedduu jirtu jee kan barreesse. San qofaa miti hedduudha warri barreeffamee jiru. Faqiihul Arab jaanii kan barreesse Faqiihul Arab seenumaa sirriitti kan barreesse Shimbiraa Kurree irratti waraana Ahmad Ibrahim waraanni jechuudha 16 waraana 100 kan injifatan jechuudha. 100 kan injifate seenaa san keessatti seenummaan biyyaatii fi tan gosaatis barreeffamtee kan jirtu isaanii dura barreesse. Kun amata 200 dura. Kanaafi Abaabakri jechuudha nama gosa beekuudhaan sadarkaa takkaffaarra jiru akka Arabaatti ansabul Arab jaaniin jechuudha. Gosa beekuun gosa hundaa'u bakka isiin irraa baatuuf bakka isiin itti galchu jechuudha lakkaayee galchu nama akkasiitti ture. Sanii fi madarasaa warrummaan jechuudha gootonnummaan jiranuufu eenyu irraa warri akka Sheekh Bakrii Sabalootii fi warri akka Sheekh Muhammad Rashaad kun hundinuu jechuudha gootonni dabran madarasaa sanirraa yuunivarsiitii Abaabakrii irraa eebbifamanii. Kanaaf kun uumama hubatamuu qabu. Abaabakri seenaa Abaabakri Sayyidina Abaabakri radiyallahu anhu seenaa isaatii fi seenaa Umar beekuun maalii miti kun gootummaadha malee irrinaame akka irrinaatti ilaalamuu hin qabdu. Kun asumaanuu hubatamuu qaba. Tahee ammaasis kana hojii ol qabatee yoo Umar irraa yoo fudhattees namummaaf jiraatan malee gosaa fi miti jechuu isaan kan jiraatan islaamummaa keessattis namummaaf jiraatan gosaa fi miti. Wanni sanirraa hubattu seenaa gootummaa namummaa dhugaa kan seenaa Umar guddoo irraa fudhachuu dandeenyu. Tokko Umar ibn Khattab yoo takkuma irraa dubbanne ni ga'a seenaan isaa hedduudha. Baaba kophaa gooneeti Abaabakris irraa dubbanna takka takkatti Umar ibn Khattabis tokkotti irraa dubbanna. Garuu ka Umar irraas takkittiin tanuu gahaadha. Umar ibn Khattab radiyallahu anhu gizeenii fi aalama kana bulchuu ture. Aalama kana irra hedduu inni bulchuu ture. Gibsi bikki amma Masri jennuun tana jechuudha. Gibsi Ijibtii tana eenyu bulchuu ture nama Umar ibn Khattab achi kaayetu bulchuu ture jechuudha. Inni bulchaa bulchootaati jechuudha. Addunyaa tana keessatti yeroo saniif. Eenyutu Amr ibn Aas bulchuu ture. Amr ibn Aas ilmi isaatii fi ilmi Gibsi jechuudha. Gibsi kuni Islaamaa miti inni kiristaanaa Nasaaraadha. Amr ibn Aas Islaamaa innis mootiidha. Ilma Amr ibn Aasii fi ilmi Qibxii jaaniin Gibsi san jennu jechuudha. Ilmi Gibsii farda wajjin gulufsisan osoo gulufsisaniiti wal dorgomanii ilmi Gibsii kun maal dura dabarse farda ilma Amr ibn Aas kana bira gidee inni dabarse. Aareetii ilmi Amr ibn Aas ani ilma mootuti. Khudhaa wa ana ibnul akramiin jee kabale. Akkaminna dura dabarsaa fi aaree an ilma warra mootiiti hoo fudhadhu jeen kabale. Hoggaa inni kabalu Gibsichi ilma isaa fuudhee gatti taa'e eenyu bira dhaqe. Umar ibn Khattab radiyallahu anhu Madiinaa isa bira dhaqe. Hoggaa inni dhaqu Umar ibn Khattab waraqaa barreessee Amr ibn Aas itti erge. Bulchaa Gibsii guutuu jechuudha. Itti ergeeti yoo taa'u jiraatte ka'ijeen yoo dhaabbachuu jiraatte hin taa'in hoggaa waraqaan xiyyeessuun sin dhufte sii fi ilma keetiis akkasuma qabiinaa kottu jeen. Amr ibn Aas rifate waraqaan Umar ibn Khattab gideetti dhufte gatti taa dhufe inninis. Hoggaa dhufe ilma isaatis qabee gaala. Jecha silaa ziqiyaan barreeffamu Umar ibn Khattab gaafsan jee. قال متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا جتش عمر بن الخطاب جتش سلا زكيان بريفم بشان زكيات بريفم خنجام وجو اسن يوم نما قبرون فتنجين هاتي ثاني بلس دلت نما هاتي ثاني بلس دلت يوم قبرون فتنجين اينو نكنا جا عمرو بن عاص جا هتجين خيتي
ilma Amri bin Aas achi dhaabee ilma gibsichaa fidee ilmi gibsichaa beek islaamaa miti amantii biraa qaba amantii kiristaana inni achi dhaabee akkuma inni si kabale sani kabali jeen ilmi gibsii hon achi dhaabbatee ilma Amri bin Aas jechuun ilma bulchaa gibsii dhaabbatee Umar ibn Khattab duratti kabaleet وخذها وأنت ابن الأكرمين فدد جينتيس ilma mootiiti akkuma inni خذها وأنا ابن الأكرمين jeen hoggaa isa dhahu ani ilma warra moototaati iti'ee hoo fudhadhu jeenitti kunoo fudhadhu jeenatiis faallaa saniitiis wa'anta ibnu lakramiin jeen ilma akramiinaa sanii wajjin sindiddotiis fudhadhu jee kabale hoggaa kana seeyfii fuudheeti Amri bin Aas faatuudha qaba jechuun malaaxaa hoodhoo gibsichaa maal jeen malaaxaa isaa tana gubbaas akkanatti oofi jeen seeyfii silaa hin dhawu isahi aangoo abbaasaa abdateeti isa dhehe kunoo Umar ibn Khattab faan ummata akkanaati jechuudha namummaaf dhaabbatan islaamunnaanis waan akkanaati kan nama barsiifte jechuudha goota akkanaa kana oomishti seenaa isaanii yoo irraa haasofne waan dhumuu miti jechuudha akkanaatun hedduudha hoggaa Beeytul Maqdis dhaqees Umar ibn Khattab maal akka godhuu ture jechuudha hoggaa ganda san dhaqe manguddoon tuqinaa warra monoksee jechuudha ta'anii ibaadaa godhan ijoolleen tuqinaa miidhagina yuunivarsiitii sanirraa eebbifaman jechuudha saniifi seenaa isaanii beekuun goota nama gooti malee irrinaa miti jechuudha nama hin dabaareessitu yookaan hoolaa nama hin gootu goota qaruuxee hayyuudha nama gooti hayyuu namaa faxina goota nama gooti shaaxira nama gooti malee donqorroo nama gootu seenaan isaanii ummata akkanaati seenaa goota akkanaa kan namni dhageen seenaa hayyoota akkanaa kan dhageen hayyuunuu ni ulfaata hayyuun argamuunu tanaafi seenaan isaaniitis taakkanaa tana kana waan ta'eef jecha ammoo wanni deemaa jiru dogoggora wanni dubbatamees dogoggora san dogoggoraan deebisuunis dogoggora ammaas dogoggora san gubba dogoggora biraatis deebisuun dogoggora kana keessaa baanee seenaa goototaa yoomiyyuu ni barannaasi ni barsiisnaasi Abubakrii fi Umar alal ayni warra'as mataa keenya gubbaadha isaanis jechuudha gootonni biraatis ni baranna seenaa isaanis akkasuma mataa keenya gubbaadha tahee immoo isaan kun dhagaa bu'uraati dhagaa bu'uraa islaamummaafis gootummaadhaafillee gootummaa nuti silaa shurufkaasii agarree barbaannu saniifuu warra dhagaa bu'uuraa ta'u seenaa isaanii beekuun malee rakkoo warra fiduu miti jechuudha. Ummata akkasii turan seenaa isaanii yoo takka takkatti irraa haasofne san darsii biraatiin walitti deebina warra waan gaarii fudhatee waan gaariidhaan deemu haqa fudhatee deemu rabbiin haa godhu insaaf jedhanii jechuudha warra hayni yoo namni biraallee dubbate haqa san fudhatu haqa jiru rabbiin hin godhin haqa warra fudhatee jala deemu ammaas miira dhuunfaadhaa dogoggorri jiru beekumsa seewuu jalaa isa rabbiin haa baasu hordoftoota bal'aadhaa rabbiin hin godhin hoolaa abbaan beeynes rabbiin hin godhin wanni nama cinqusanii hoolaa abbaan beeynes rabbiin hin cinqin ka abbaan gara bahaa deemunni gara dhihaa deema jechuudha hoolaa akkasiitti rabbiin hin godhin khillee gaaraa borortees rabbiin hin godhin khillee gaaraa bororte jechuudha hin dandamattu khillee dhagaa dhohite dhagatti horeessaniis rabbiin hin godhin aannan ciccitees rabbiin hin godhin aannan ciccite maal hin qabu hoggu takka aannaniis hin tahu maal ititeellee dhadhaalleen irraan bahu akka aannan ciccitees hin godhin saniif hordoftoota bal'aadhaas rabbiin hin godhin mormitoota bal'aa mormuu malee waan mormuu hin beeyne hordofuu malee waan hordofuu hin beeynes adda baafatanii maaliif wanni jedhu jechuudha miira keessa galanii wooma dhagayan hundaa'u dogoggoru wooma takka arrabaan miidiyaa irratti ol bahuudhaan dura rabaa fi dogoggora hundaa'u if eeggachuu bara dogoggora dhufeesi dogoggora san waan gaariidhaan deebisuun nurra jiraachuu qabdi saniifi waan dogoggora nama dhuunfaadhaa islaamummaadhaan madaaluun hin barbaachisu islaamummaan madaaluun saniif khabiraatis ka'ee wooma sanuu jechuudha akkuma yahudaan jibriiliin arrabsaa jira islaamummaan arrabsaa jira yoo abaluna dura tuutan dogoggora ati kaanna islaamummaa arrabsuus hin dandeessu jechuudha wanni guddaan namni beekuu qabu ammaas islaamummaa fi quraanaa fi hadiisa adda baasuuf wadanni gariin kunis waan takka wooma bu'uuruma islaamummaatu hin barre wanni amma rakkoota hojjiru wallaala beekumsa fakkaatee deemu jiruutu nu cinqe akkamitti bu'urri yookaan maddi islaamummaan irraa madditu gurguddaan afuri quraana hadiisa ijmaa qiyaasa bu'aa afran kanarraa namni kana hin beeyne yoonii fi quraanaan fudhadhaa kana hin fudhadhu yoo je'eesi inni osoo inni quraana fudhatee osoo hin tahin quraanaatu isa dhiise bar quraanaatu isa dhiise jechuudha saniif yaa nama dhagaa dumuccu matuma keetiif je'i dhagaa miti kuni bu'urri islaaminaan amata 1445
Kana hunda itti deemaa dhufte bu'uura gurguddaa afran kana qabaattee jechuudha. Bu'uura kanarraa tokkoniin irra yoo jee ati diin kee irrifte qala faqad hadama diina nafsihi laysa diina ghayrihi bar diin nama biraa irrisu osoo hin ta'in diin keetti irriste saniif baradhu itti deebii quraana gidee jaan usula fiqii baradhu namni usulan baratiin laysa lahu hujjaa illee qabu jechuudha. Rakkoon guddaa wanni tahu maal jaaniin wallaalaa beekaatuun nama cinqa. Wallaalaa beekaa nama beekeef if beeku ammoo inni wallaalaan bu'urri amantii gurguddaan qur'aana hadiisa ijmaa qiyaasa kana eessa baratta usula fiqii keessa baratta baradhu waraqaat jaaniin sharhul waraqaatii baradhu akkasuma lum'a baradhu lubbul usul baradhu jamul jawaami' kitaaba jaan kitaaba kana gidee baratte attasiif ba namni usulan bahin ilmiin isaa saxiihidha jechuudha gubbaarra jirti jechuudha gubbaarra jirti qilleensarra jirti saniifi wal الأصول نمن برتين ليس له حجة لين كبوجو أصول يجون بؤرة يجوا أصول الفقه زي جانو أي فهمين أمنتيدا بؤر فهمي أمنتيدا أي سرقة قرآن ما لكته أشرت توبت حديث ما لكته يجوا سنيف إرجمار ربي خني شريان إسلاما هندفتو خنا بابا خبا لا غونيتي قرآن في حديث نو مكانة السنة أي في التشريع مكانة السنة قال إرجمار ربي صلى الله عليه وسلم قال أوتيت القرآن ومثله ما أوتي قرآن في أكم ما فكات ساتي وجين كنا نافقنا مجي ما لسان حديث إرجمار ربي صلى الله عليه وسلم سنيف مالكتي حديث مالي إجمام مالك ياسن مالي وان جان خن باب إذن ديتي وني بربادمو أصول يو برتة أصول الفقه يو برتة وان خن هندا وتخيستي دي بساسي أركت أما ركون قدون نما أصوهم برتين برد أجئ البون ميديا رتيس ركود رتاتي سنيفي قرآن في حديثي أدان به وقتك اللي وجه أدان به نما علمي نما بيه برتي خامو أدانيس باسدو خنو أكا أدان باني رجعان أكملتك تهو كبو سنانو قرآني في حديثني بوتا كما كبو يجودا قال القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن جاني قرآن أفبر شرحين قرآن سنة دا والنمان أي مبين للقرآن الذي أي ما أجمل في القرآن أي ما الذي يبين وني قرآن التنباس سنة كما ربي صلى الله عليه وسلم خناس أسمانه هو تمو لكبا وما تكان نخيج عن جتشودا تكقبتني جتشودا حالي قرآنان إبسا حديثان إبسا يجون هنتهو يجو أكما بلان أفر ولك أبمتي أربع هركانتو يتي خون دقي أربع مال قبتي ميلا قبتي خون دقيتي غرا قبتي خون دقيتي قم بي أربع قبتي أربع مال جاني جزيني في قافتن خونيس مال جين أربع وانا كبر خغرا قبتي وانا كبر ميلا تجين أربع برميلا جين خان ومال دقي قبتي دقيتي ميلا قبتي أربع مال جاني جزي قافتن أربع وانا كأتوباتي جين خونيس دقي مال قبتي أربع را قم بي قبتي أربع مالنا وانا كتوبو قدوتي جين أربع غرو أربع إسان ندنو أربع إبسني جرن أربع برميلا في أريرون برميلا في أربع دجورتو مالي غراساتو قدادا يدوغادا إني هنقسم الركيتي أربع خانو ماجي بل أربع وانا كتوبو تجي جو أكمل تكسيت تجي خانو مانو لوليجو خونيس جديني في أربع وانا كتوبا تجي أكمل تكنت أربع وانا برميلا دي أكما إني تيوبا دسان قفاتو أربع مالي خبرا أربع متي قبتيتي نركي جا خونيس قبتي واني نركيف أربع أكما نتركي أكبران توجا خونيس قبتيتي نركي أربع أكما نتركي جا بر ونت قبته جناتو كرا قبته سنيفي مال جان وني بيا غلافه جان وعالم جان نص الطبيب نص العالم جاني جنا عالماتي في جنا دكتوراتو بيا غلافه جان خنيس خوان بين هندا مال جان جاجو حبة السوداء دواء لكل داء حبة السوداء جابيته حبة يجون فرين قراتين دواء هنداتي جاهزي سكيستي اي حبة السوداء قالوا اني مال جاكري حية السوداء قبتي تكجل الرئيسة حية السوداء جوين قراتين دواء هنداتي جي بيا جوي الآن دواء جوي نياتي سيجد خن نص العلم جان طبيب هقاني في قرى مسجد عرفتم مالين كنت جين وأتوا بالسكينة والوقار جين بالسكينة جان إني مو بالسكين جيلان شدادة كاتو تدامي اتديتي هقا قرى مسجد عرفتم هنتوتا في قبل ينقوتا جين كري أمو ننجو تسقبي في مالين كنت قد مسجد عرفتم والوقار تسكبين سن راجر تميرة تسكبي في سوتا ديما خوتا راجا والوقار خجوسن فعر جي كريجو كافر را قبتين تكرنان فعرتي هنتو تيجو قبل خان السكين خجور را أي سكينة خجور را
شدان اتدامنان سكين أبلي لتاتي أبلي في هنتو تدعى فرتك جرى مسجدا ديميتشو خن جنان علمي دا أكنا نمقوتي جنان دكتوراتي سوان بين هندنين بخجيتي دوا غراتين كناف جيه متا غرا غلچ دوا متاتين كناف جيه غرا بخويس سنيفي وبرتن نما برچو راتو وجا وني بيغلا برد خيساهو وان خنرا برچو قرآن حديث اجماع قياس مال ونخون اصول فقه دا برد نمني اصول فقه برتين علمي نساء غبار جرت سطيدا سنيف علمي غبار جرت فتنا مالي وان بران قبو وني نجبتوس فتنو ما يجودا سنيف علمي داس برتني بكان جهوتو بريدا ورا أصول فقهي سرتي بكام به علمي داس مد إسي سن الرابرتي علمي سند قبدون بكجا ربنا عقدو أي ستي تنراس ربنا عبرارو أي دوغورا عندي بسور راس ربنا عبرارو أما سينو متين ياو بيهو سنيت ربنا عرافسو شينا دنيا خراج على ربنا عباسو ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته